Caaltuun akkasumatti iciitii namitti hajji hojii jiraatu yookiin immoo taama hajjiin fudhuu hedduu harkaa baaftee keekaa muruu irratti illee lola cimaatu ka'e jechuudha. Hajji irratti keekaa muruu irratti hajjiin kophaa isaa muratee yaa jirama. Dubartiin takka abbaa manaa isii yeroo kam kabajji? Yeroo kam xiqqeessiti? Yeroo kam abbaa manaa kiyyaati jettee yeroo kam isii kabajji? Okay, Itoophiyaa. Obboleen kiyya dhiifamaa maal isin fakkaata? Abbaa manaa kee yoo kan lola qabaattu ta'e gaafa ummata keessa jiru gaafa hiriyaa bira jiru abbaa manaa kee sun kabajamuu qaba. Yoo mana keessatti lola qabaatte balleessan caaltuu fi faayuun qabdu balleessa guddaadha. Viidiyoo kana hamma dhumaatitti daawwadhaa isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii kissanii ana illee nagaa guutuu alhamdulillah galata rabbii. Viidiyoo keenya lakkoodhaan shirkuudha subscribe godha. Isin jechuu barbaada martoota kabajamtoota kiyya. Balleessan faayuuf caaltuun qabdutti yoo isin dabarsu taane dubartiin takka abbaa manaa isii yeroo kam kabajji yeroo kam kabaja kennitii fi yoo an fakkeenyaaf nama abbaa manaa kiyya yoo mana kana keessatti wal lolu ta'e yeroo nama biraa kabajni isaa godhu yoo qiriin jiraate jechuudha. Amma fakkeenyaaf qiriin manatti goone yoo banaa baane wallahi kabaja attaa isaa qaba fakkeenyaaf jechuudha. Maaliif hiriyaa isaa biratti fira isaa biratti ummata keessatti faayuu fi caaltuun hajjiin xiqqeessan jechuudha. Keekaa wajjin muruu didan adda haa muratu jedhan. Namni kun akkamitti alalaalle dubartiin kabaja namaa godhuun yeroo akkuma mana keessatti nama xiqqeessitu alattis nama xiqqeessiti. Okay, hajjiin balleessaanii qaban ni beeyna. Caaltuun nama yaada qabdu sila ummata kana duratti isin saalfachiisu isa haa jettee silaa keekaa isaanii saddoo kan muruu qabdi gara maka baafatti. Garuu immoo keekan sun illee muramu adda isaa murate sirrii miti jechuudha. Asitti dogongora guddaa qabdi. Silaa faayuun afaan dheeratti caaltuun hin jaallatte keekaa muruu didde. Okay, intalli niitiin hajjii ka dura kaameraa bittee fi waa hunda leensii bittee fi waa hunda bittee ulaagaalee hundumaa kaameraa guuttee fi bitteef jechuudha. Isin tuni Dubaay irraa qarshii 200 Dubaay irraa gara Yemen ergitee qarshii Itoophiyaa gara qarshii 200 dhufa jechuudha. Doolaarri 180 800 eessa dhufa akkasanii tilmaamanii warra doolaara nyaatu isaa. Okay. Isin suni nama san zoorfatu barbaadde jechuudha. Intalli amma waan kana gabate kuni nama san zoorfatu barbaadde. Dhiirri mana keessatti yoo galgalas ganamas dubartii namatti qanifte wallahi dubartii biraa soqata jechuudha. Yoo nama birattis nama xiqqeessite dubartii biraa laallata jechuudha. Kabaja qabaachuu fi qabdan. Abbaa manaa keessan dubartoonni jara akkasumatti dhiisaa ishee jarri amma qilleensi seenaa jira jechuudha. Isin dubartoonni abbaa manaa kee bakka feetu yoo jiraatte gorfadhu loladhu mana kee keessatti icciitii isalee ba'ama caaltuun dogongora qabdi. Icciitii isii baasuun qabdu icciitii isalee baasuun qabdu kalas nama kana zoorfachuuf deeffachuuf immoo isin sirrii waa hedduu goote garuu immoo abbaa manaa keessatti akkini dubartii biraa wajji jiru maaliif dubartii biraa bira deemu maaliif dubartii biraa jaalata otoo ani jiru maa ala deemu bakka kana mataa kee keessatti yaadu maalitti balleessa dhiqadhu hin dibadhu nyaata gaarii isaan kennu jette kan yaadu qabdi jechuudha. Miti icciitii isaa online irratti baasu miti. Niitattillee hajjii taa'ee nama fuudhuuf deemullee dhaadannaa qabdi jechuudha. Godhuu hin dandeetti sun immoo. Garuu mootuu isiin nama caaltuu irra yaada qabu. Nama caaltuu irra yaada qabu dhibbaan dhibbatti. Dhuftee immoo hajji irratti caaltuu irratti hajjii fudhachuu anaasi bichaadha jechuun immoo bidha kun immoo waan hin taane fokkinna galgala qarbiiti. As deebi'ee immoo isaa abbaa ilmoo qabu immoo as deebi'ee laa hin ta'u kun jechuudha. Ji'a ramadaanatiin immoo laa hin ta'u. Iida nama wajji baaftaa uffata iidaa wajji bitannaa. Bakka yoo maatii keetirraa baateetiin hin kophaa jiraatte kun feetetti jiraattaa reetti. Bakka akka feetti hin ta'u dubbiin akkasii miti. Maatii keessan irraa hoo jiraattanii maatiin keenyarra nuti maatii keenyarra kophaa jirra maatiin keenya kophaa nu qabu jettanii miti. Wallahi billahi maatiin quba qaba. Wanni nuti asitti nagarre biyyatti argama. Daawlodu godhamee gabbufamee namatti argama. Namni mootu akka yoo ta'u maatiin kee dhabe wallaan hin dhabu. Intala ofii namni wallaalu ilma ofii namni wallaalu. Billahi alaykum yaada akkas hin ta'ina.
akkasitti hin fiigina akkasitti hin badina kun sirrii miti. Maaliif waan fedhes ta'u ati garuu of eeggannoo gochuu qabdaa. Namatti sagalee jechuun okay yaani jaaladhu maal jedhii garuu immoo akkas dargaggeessi guutee jira wallaahi. Dargaggeessi bishaan lagaa fakkaata guutee jira. Garuu dubartoonni dhaamsan dubartoonni isin dhaamu dhugumatti jechuudha wannan isin dhaamu barbaadu. Nama xiqqeessuuf hin deemin. Tokkoffaa abbaa manaa kee xiqqeessuuf hin deemin. Fira isaa xiqqeessuuf hin deemin. Kabaji wallaahi ni kabajamta. Otoo fakkeenyaaf abzarii isaa kabajee sababa yoo inni yoo kasi jibbu ta'e sabab zarii isaa rabbi sabab si godhe zarii isaa sana haadhaaf abbaa isaa sana sabab rabbi si godhe ati isa jalatti itti horuu dandeette. Yoo isas jibbite yoo zarii isallee jibbite bakka jireenyi kee hundumtu ni jibbama. Ofii keetii of jibbita mataa keetiin jechuudha. Inni maaliif ala deema jettee yaaddoo qabda murteessaa. Maal anitti maalitti ta'e? Ani dubartii miti maalitti balleessa? Ilma taatu ilmuu qaba. Dalagaa taatu hin dalagadha. Yeroo hunda qanyee yeroo hunda biraanki mataa oobisu yeroo hunda biraanki akkasii uffata isaa jiru bakka hin jiraa miti. Maaltu kana fide? Maaltu dubbii kana hunda fide? Yaada ol kaatanii jireenya namaa jireenya hin deegna. Ol kaatanii bultii diiguun wallaahi billaahi dhibbaan dhibbatti ulfaata. Bultii diiguun ni ulfaata. Diidee deebisuun immoo salphaa miti jechuudha. Hin gafina. Yoo gafanillee badaadha jechuudha. Jireenyi kun ni ulfaata. Rabbiin jireenya kana jala yaani bultii jechuun bultii ijaaran diiguun ni ulfaata. Diidee immoo deebitee akkasitti argachuun ni ulfaata sunis jechuudha. Kabaja abbaa manaa keessanii filadhaa. Akka inni isin jaalatu godhaa waa bu'aa bayii hedduu ce'e. Nama sanuuf jalatti fudhachuuf nama sanuuf jalatti deebisu bu'aa bayii hedduu ce'u dirqama keeti. Kun laazima jechuudha. Yoo akkuma feeti goote yoo akkuma feeti dhabsite yoo kilmaata kittiin jechuudha waan isin ajaa'iba. Afaan lama sadii dhiira gadhiiftutu jira jechuudha. Gubattee sammuun isaanii kun danfee afaan lama keessa sadii nama kan nama dhiisutu jira. Maaliif isiniin jedhe beektaa? Shayxaanillee jidduu san jira jechuudha. Ati isatti deebisin. Isarraa of qabu yaade. Isaa waan jedhin haga inni lolee. Bakka maal kun yoo ati jala jalatti barsiisin dhabuun kabaja sii kenna. Yoo ati immoo akkuma feettee yoo ati immoo deebiftee yoo zarii isaa arrabsite kalaas dhumatti dubbee. Isiniin galee kanaafuu akkasitti beekaa. Abbaa manaa keessan jabeeffadhaa. Bakka tuuta jeeti kabajaa manatti galiin lolu. Amma ajjina jeeti keeka addatti murreessan wallaahi natti dhagahame. Xiqqeenna isaatirraa tuffachuu isaatirraa hanga namni of qallaalchuudhaan inni bara isin gadhiisoo jedhe horii naa kennita lafa naa kennita mana naa kennita isaanii hin jedhu waraqaa isaanii qofa maxxansee kennaa. Kan warra isaanii beekanii bakka akkasiin jechuu barbaadaa viidiyoo keessanitti dheeressee hama viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi.